Nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Furtuu Miidiyaa for akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baga nagaa taatan isinis an nagaa kooti. Egaa yeroo ammaa kana haalli qilleensaa baay'ee qorra akkam isinitti jira. Ijoolleen biyya ambaa jirtan jechuudha. Ana biraa kun akkuma argitanii dadarrabannee jirra jechuudha. Baay'ee qorra. Har'as immoo viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira. Sababiin ani itti viidiyoo kana qabadhee dhufeef immoo waa'ee ijoollee kana lamaaniiti jechuudha. Ijoollee kana lamaan as gubbaa irratti kan argitan jechuudha. Innis Boonii fi yeroo duraa tokko Boonii mataa durbaan beekamti. Akkuma kana abbaa manaa ishee immoo Yoosef jechuudha. Dhimma kana irratti waa xiqqoo jechuun barbaade. Maal jechuu barbaadeeni? Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti wanti akkasii hin baramne. Ijoolleen kun garuu jiraachaa jiru. Namoonni immoo isaan irratti waan baay'ee dudubbatan immoo maal ta'aa jiru? Isaaniif beeksisa hojjechaa ni jiru jechuudha. Isaaniif beeksisa hojjechaa jiru. Isaaniif beeksisa hojjechaa jiru. Ijoolleen kun garuu beekamtii argachaa yookaan immoo fammasaa jiru jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waa tokko irraatii hubadha. Dhugaa dubbachuuf taanaan ani baay'een ishee ajaa'ibsiifadha. Maaliif ani ishee ajaa'ibsiifadha beektu? Isas ta'ee isis anaa fi baay'ee namoota ajaa'ibsiifadhudha. Iddoo tokko tokkotti wantoonni isaan hojjetan sirriidha. Sirrii ta'uu dhiisu mala isaaniif sirrii ta'uu danda'a. Kun dhimma dhuunfaa isaaniiti waan na laallatu hin qabu. Garuu jabina isaanii irraatii yoo dubbadhe yeroo baay'ee wal jabeessuun kun nu biratti bartee ta'ee hin jiru jechuudha. Jabina isaanii irraatii immoo yoon dubbadhe jechuudha. Jabina isaanii irraatii yoon dubbadhe isa baay'een ajaa'ibsiifadha. Akkuma beektan faarfannaan tajaajilaadhani. Isheenis immoo lafa isheen turte haala isheen keessa turte hundi keessanuu beektu namoonni miidiyaa fayyadamtanii mucayyoo kana wallaaltanii hin jirtanii. Haa ta'uyyuu malee egaa gooftaan Yesuus Kiristoosis gaafa cubbuu biyya lafaa balleessuudhaaf dhufe osoo cubbuun hin jiru ta'ee, otoo dadhabbiin hin jiru, otoo yakkamaan hin jiru ta'ee hin dhufuyyuu ture. Mudoo sana immoo hunda sana hin baatu ture. Innu kanaaf dhufe. Mucaan kunis immoo dhugaadha. Haala isheen keessa jirtu keessatti ishee simatee gara hojii akka isheen dhuftu godhe waan hundaa godhe waan hundumaa wajjiniin ishee baate waan hundumaa wajjiniin ishee danda'ee karaa jireenyaa ishee argisiise jechuudha. Inni guddaan ani akka nama tokkotti jechuudha. Jireenya koo keessatti jireenya lafa kanarratti natti tolee jiraadhu miti kan na gammachiisu jireenya isa bara baraa. Mucaan kun immoo jireenya daandicha irratti akka isheen dhuftu godhee jira jechuudha. Kanaaf haa eebbifamu. Egaa ammas ittuma fufnee dubbanna jechuudha waa'ee isaanii har'agaa isaanuma asiifachi tole gaarraa isaanuma nasiifachaa harkisna jechuudha. Maal jechuu barbaadeenidha dhugaa dubbachuudhaaf taanaani yeroo baay'ee namoonni keenya waa baay'ee dubbatu, waa baay'ee namaan jedhu, waa baay'ee waliin jedhu. Huubaa ija kee keessaa toon fuudhiini, utubaa ija kee keessaa toon fuudhiini, huuba ija namaa keessaa fuudhiin jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo jechuudha. Mucaa kana maal jechuu barbaadeen dhugaa ani baay'een ishee ajaa'ibsiifadha. Isaan jiraataa jiru, jireenya mataa isaanii, laayibii mataa isaanii sirriitti jiraataa jiru. Garuu namoonni jecha hin taane jedhaniin ilkaan ishee irratti yaada kennu, hidhii ishee irratti yaada kennu, harma ishee irratti yaada kennu, furdina ishee irratti yaada kennu. Waaqayyoo nama kamuu gaafa uumu jechuudha. Eenyumtuu fedha Waaqayyoon alatti kan uumame tokko hin jiru. Amma fakkeenyaaf hidhii ishee kanarratti namoonni yeroo dubbatan na ajaa'ibu. Namoonni baay'ee qarshii baasan hidhii guddisiifachaa akka jiranidha. Hidhii guddisiifachaa jiru. Funyaanis qarshii meeqa baasanii funyaan dhiiteeffachaa kan jiran, maddii dhiiteeffachaa kan jiran, waan meeqa gochaa kan jiran jiru. Namoonni yeroo baay'ee nama hadheessan sirrii miti dhugaa dubbachuuf. Ijoollee kana keessatti garuu ani wantin argaa jiru hanga obsaa jechuudha. Bu'aa obsaa argaan jira. Gaafa otooti duute, otooti akkas taate, otooti maal taate jedhaniinillee karaa addaatiin deebii isheen kennitu. Karaa addaa yeroo jedhu arrabsuun otoo hin taane bakka hojii koo hojjechaan jira jechaan jirti ishiin jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Taa'an ishiin hojii koo hojjechaan jira jechaa jirti. Sagalee Waaqayyoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irratti maal jedha seetan 8:11 waa'ee hadheeffamuu dubartittii sanaa gaafa ilaallu namni hundi jechuudha. Jaarsolii, dargaggoota, ijoolleen hunduu ishee hammeessuudhaaf dhaqan. Hin caaffamin malee macaafa kana keessatti warrumti ishee hadheessuu deeman dubartii kana duukaa wanta isheen irratti hadheeffamu yookaan immoo himatamte kana keessa jiruudha hin shakkaani. Maaliif seetan
dhaqanii hadheessanii himanii akka isheen fannifamtu cubbuu sanaa yookaan akka isheen duutu akka Yesuus firdii itti kennuudhaaf gara sanatti fuudhanii geessan. So isheen cubbuu ishee barteetti, dadhabbii ishee barteetti, haala keessa turte beekti. Isheen garuu hin dhaqxee cal jettee dhaabbatte. Firdii itti kenni kaa jedhu hin sardu. Yeroon kana kaasu eenyumtu qulqulluu miti. Namarratti garuu waan hin taane dubbachuun sirrii akka hin taaneefan kana dubbadhe jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isaan booda maal godhanii? Yoomitti faradaa eegu isaan yookaan waa godha cubbuu ishiitiin naaffisa wantoota baay'ee eeguu danda'u. Isheen garuu yakka ishii bartee dhaabbatte cal jettee dhaabbatte waan inni dubbatu eegdi. Waan isaan ta'an akkamitti akka ishee irratti murteessisan sana zim jettee eeggataa jirti giiftii koo barteetti kaayya akka ishee. So isheen barteetti waan ta'eef dhaabbataa jirti. Maal jedhanii inni gadedhee lafatti namni qulqulluu ta'e dhagaatti isheetti darbatuudha gaafa inni barreesse otoo inni barreeffamicha xumuree oliin jedhiin dardaa'e ijoolleedha hanga jaarsoliitti bakka sana baqatanii badani. Maal jedhe isheen cubbuu ishii bartee iddoo sana dhaabbatte yakka ishii barteetu argitanii yakka ishii bartee iddoo sana dhaabbatte firdii isaa eeggachaa jirti. Inni garuu gadedhee maal jedhe namni qulqulluu ta'e dhagaatti darbatu. Aygarmu isaan garuu waan of beekaniif kan ishii jaa mul'ataa ta'eef waan arganiif hadheessuu deeman waan ofitti amanamummaa hin qabneef maal godhanii dhiisanii fiigan jechuudha. Isheenoo achuma dhaabbatte maal jedhani namni sitti faradee jiran tokkollee hin jiru gooftaa kootte gammachuudhaan jechuudha. Kana booddee elashii kana qabadhaan namoonni cal jettanii seenaa namaa isa dugda duubaa fuutanii ufii qulqulluu uf gootan jechuudha. Maal jette hoo hin jiru jette. Namni natti farasitti tokkollee hin jiru gooftaa kootte. Kana booddee dubbiin jabduun isa booddeeti. Firdii sana jala oolteeti namni qulqulluu ta'e kan isheetti faradee hin jiru. Qulqulluun ilmi Waaqayyoo garuu ajjeesuuf yookaan balleessuuf otoo hin taane cubbucha balleessuu ergame waan ta'eef maal godhe kana booddee garoodhe. Deemisiif dhiifameera garuu kana booddee deebiteen hojjetiin ishii kana jala muraa qabadha. Argitanii mucaan kunis jireenya kana jiraataa jirti. Inni kaan yoo dhiisee bade maal ta'a? Maaliif jireenya koomentii tokkotu baay'ee na ajaa'ibe. Nama wayitu waa jedhaan namni kun nama sagalee Waaqayyoo tajaajiludha. Otoon isa ta'ee gateen iddoo akkas akkasiin deema. So kun dogongora guddaa dhugaa Waaqayyoo. Keessumattuu dubbii sagalee Waaqayyoo beekaa qooda jajjabeessitan dogongora qabaachuu danda'u. Dogongora isaaniitti immoo balleessaa isaaniirraa gorsuudha malee I don't know annaaf hin galu. Uumama Waaqayyo uume jaallattee harmi koo haa guddatu hin jenne jaallattee hidhiin waan hundumaa jaallattee miti so mucaan kun uumama Waaqayyooti garuu kanaan ceebba'amuyyuu hin qabdu dhugaadha. Hinaanne miti hinaanne koo wanta adda tokko hin jiru waan goote cubbuu bakka lafa isheen kaleessi jirtuun jaallattee bakka sana naqne moyaa TV irratti dubbatteetti maaliif bakka sana akka dhaqxe akkamitti akka dhaqxe eenyumtu namni kamuu jaallatee badii keessan garuu ijoollee kana gidduutti ani maalan baree dhugaa Waaqayyoo obsi hagam akka bu'aa qabu hanga obsaa isaan irratti baree sagalee Waaqayyootti aansee jechuudha. Wanta baay'ee gateen baduu maaliif gatee bada maaliif fuudhee maaliif gatee bada maaliif lamin hagabbaat lamti suwate heedaan maaliif gatee deema jaallatee fuudhe taatee fi fuudhe maaf gatee deema. Isaan hojjeta innaa maal jechuu barbaadeeni inni ta'eefira Waaqayyo isaa eebbisu eenyumtu ani qulqulluudha kan ofiif jedhu of goyomsaadha sagalee Waaqayyoo ergaa warra Roomaa keessatti caafanni kun hin jira. Eenyumtu qulqulluun hin jiru. Waaqayyo isa mudaa hin qabne isa qulqulluu ta'e tokkicha ilma isaa nuu ergeetu qulqulloota taanee lakkaa'amne malee eenyumtu qulqulluun hin jiru. Namatti quba hin qabiina. Dhugaan siniin jedha namoonni baakgiraawundii kaleessaa fa'i nama ceebbatan. Namni kaleessa rakkina keessa jiru seenaa badaa qabu isaantu Kiristoosiif irra jiraata. So akkamitti akka Waaqayyo achi isaan kaase waan beekuuf Waaqayyoof abboomamanii Waaqayyoof ajajamanii isaantu jiraata. Annaa walumaa kanatti maal jechuu barbaadeeni dhugaa dubbachuudhaaf taanaan haala bareedaarra jiru waan gaarii hojjechaa jiru akka kootte jechuudha. Ba'anii kadhachuu ba'anii namarraa birrii nyaachuu
isa wayyu waan waaqayyoon gaddisiisu maal hojjetanime wanti isaan jechuun abbaa manaa fi haadha manaadha. Maalidha wanti isaan hojjetan jechuun maalidha wanti badaa isaan hojjetanii hamma kana qixxeetti duulamu. Namoonni isheen akkasii akkana taate inni koo dadhabee hin jenne ndawam dhugaa waaqayyoo dhiirota haadha manaa isaaniitiif bakka gaarii hin qabne ilaalcha gaarii hin qabneef fakkeenya gaarii ta'aa jira akka kootte jechuudha. So kanaaf Boonii fi Yoosef dhugaa dubbachuuf taanaan jabdootadha. Ofitti amanamummaadhaan hojjettu. Isin hojii keessan irra jirtu namoonni immoo suurota keessan irratti waan barbaadan jedhanii barreessan isaan kun beeksisa isin hojjechaa jiru. Isin beeksisaa jiru. Feemas isin gochaa jiru. Isinutti beektu. Kanaaf please namni tokko gaafa waan tokko hojjetee deemu jabeessuudha. Iddoo dogongora isaa itti himuudha. Akkaataa ishee aakshiniin ishee isinitti hin tolle kana sirreeffadhu. An duratti maaliin godha seetanii ijoollee keenya keessaa xiiqoftuudha baay'ee jechuudha. Waaqayyoo faatolummaa sagalee waaqayyoo waan hin sirreessine hin jiru. Harmeen koo yogguu na reebdu akkanatti bakka jalaa aarteetu isaan ani yookaan hin baqadhu yookaan waa tokko hin jenne sana aarteen daganaa na reebdi. Irra deebitee lammata na reebdi jechuudha. Xiiqii jechuudha. Namni tokko waan balleesse tokko kan akkas ta'e kana ta'edhanii to'isuurra amalaayyootti siqanii kanan godhiin kana kun akkas jedhanii yoo gorsan hin deebi'a. Garuu rakkoodha. Innichi callisanii akka hin taanetti itti oofan rakkoodha jechuudha. Kanaaf please jajjabeessuudha. Kadhachuurra miidiyaatti ba'anii interview garaagaraa irratti kadhachuurra dhokatanii taa'anii birrii namaarraa fuudhanii nyaachuurra hojjechuun gaariidha akka kootte jechuudha. Kanaaf ani qulqulluudha kan jedhu hin jiru. Isaanii taanaan haa jiraatanii dhiisaa waaqayyoon kadhadhaa fi waan badii hojjetan gorsaa isiniin jechuun barbaada. Yoo waan badii hojjetan gorsaa jara kana dhiisi akkas miti jedhaanii karaatti deebisaa. Itti himaa malee oliin gadee suura isaanii irratti waan hin taane barreessanii poostii hin godhina. Wanti isheerra jiru fedhii ishiitiin wanti isheen godhatte wanti ishiin miidhaginatti dabalachuudhaaf godhatte yoo jiraate isa ilkaan ishii hidhattee fi rifeensa ishii qofa. Kun immoo amma faashina ta'e gaasa keessan galoon jechuudha. Keessa galuun barbaadu haa ta'uyyuu malee wanti boonii sanarra jiru wanti uumama waaqayyoon ala irratti kenname hin jiru. Wanti ishiin fedhii ishiitiin fudhatte hin jiru. Furdina soo ta'e waaqayyoomatu fedhasaa tanan nama gabbisa joo. Namoonni tokko too nyaatanii jechuudha. Too nyaatanii muka ta'anii kan deeman jiru. Tokko immoo utuma nyaatii yaada kan gabbatan jiru. Kanaaf wanti isheerra jiru innis yookaan ispoortii jechuu danda'a. Jiimii garaagaraa keessa hojjechuu danda'a. Kanaaf furdachuu barbaaduu dhiisuu danda'a. So walumaa galatti adaraa keessan nama gara hojiitti adeemu tokko jajjabeessaa malee bakka nammeessiina yaada ishii irratti wantoota garaagaraa hin dubbatina. Ani garuu isaan keessatti kanan argaa jiru hanga obsaatti dhugaa dubbachuudhaaf tananii obsa qabu jechi baay'een otoo jedhamu wanti baay'een otoo isaaniin jedhamu inni haala sana keessatti ishii jaallate jaalalli mo'aadha. Argitanii gooftaan Yesuus Kiristoosis gaafa gara biyya lafaa dhufe qulqulloota barbaachuun dhufne warra cubbamuu barbaada dhufe warra gataman warra dadhaban warra abdii kutan barbaacha dhufe. So kanaaf background kaleessaa funaantanii waan meeqa namaan hin jedhina adaraa keessan adaraan isiniin jedha hin barbaachisu kana waaqayyo isin ceegga'an jaallatu dubbiin sagalee waaqayyo amantaa kam keessatti jira dheeyyaadu. So kanaaf please qulqulluun hin jiru. Fakkeenya dubartiitti hadheeffamte sanaa fudhadhaa gaafa hadheessanii fuudhanii dhaqan ta'uu dide. Fudhachuu dide gooftaan Yesuus Kiristoos. Kanaaf seenaa ishii kaleessaatiin waa meeqan jedhina. Akkuma kana warra jajjabeessitan immoo muudoo isheen qabdu yookaan hir'ina isheen qabdu hir'ina inni qabuun gorsaa haa guddatani daandii guddinaatti haa deemani hojjechaa jiru kadhachuurra hatuurra wayya. So amma kaleessa suura isaanii uffata bakka bishaan daakutti ka'an sun waan meeqatutti jedhamaa ture. So gorsuudha iddoo dogongora isaaniitti. Amma mana suuraa bananiiru suura ka'uun dirqama beeksisuun dirqama. Adaraa keessan firoottan koo adaraa keessan. Dhiisaa isiniin jechuun jaalladhaa waaqayyo isinaa eebbisu.
eebbifamu.